siif galee kophaa kan keeti jechuudha. Ilmoo danteetiif wannoon seentu bar ufii kan keetiif malee bar. Maal taatan isin sila warri musliima taphattan kun. Maashaallah isin warra jahannataati jechuudha. Hara nadhiisaa beerran rabbi jedhaati warri fuula akka wannooti hidhattan akka ottee dhadhaati hidhattan. Mee naakin kaarafaati takkitiin dubbadha. Kalaas bira kuti. Namni dhageeffadhu. Dikka ammaa nama diqqeessannaan diqqeen ofiitiif jedhan. Guddaallee maa nama kabaja jennaan. Oma guddinna ofiitiin nama kabaja jedhan. Kawaasiin jedhullee amaluma diqqeen isaati waan fedhallee sinaa jedhu. Kanaafuu alhayaa'u shuubatu mina dhiimaan yeroo rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam. Hayaa jechuun ammaan hayaa ayyuu qaanfi jechuun waa qaanfachuu waa saalfachuun imaan irraa jira. Maa saalfatti? Yoo saaliin hin jiraatin yoo qaanfi hin jiraatin dhugaati rabbiin si gaafata malee bakka keetii nama san hin gaafatu. Kullukum raa'i wa kullukum mas'uuluun eega jedhe mataa keetiitti ati mas'uula malee namni sirraa mas'uula miti. Namni sirraa hin gaafatamu. Bar osoo akka isaaniiti bar wallaahi akkama quraana rabbii lafaa fuudhanii fedhan qara'anii fedhan harka baadhatanii nama arrabsan kan. Wallahi baadhatanii nama arrabsan kan. Lubbuun tun osoo harka isaanii jiraatte warri fuula hidhatee deemu kunniin bar raammatan qabanii bar. Godhanii si keessaa fuudhan osoo harka isaanii jiraatte. Kanuma dhiisiiti ati kanuma dhugaa warri zuumii keessa olwaan porofaayilii zuumii hidhatanii deeman kun nama bar. Nee ilmalaan rayyaan bar haadha faata ibsitu maraattuu dhaami. Haadha ibsitu kijibduudha ittaa miti. Inuma laali bar. Porofaayilii zuumii hidhatanii waan isaan barreessan inuma laali. Amma ijoollee namoonni tokko maal jedha amantii keenya diqqeessee warri nu asirraa sirbu warri asirraa akkas ta'u. Nu yoo nu jala dhufanii jedhanii Oma kaleessa nu barreessan hadha nu barreessan malee taranii nurraan amantii ta'e nan tuqan. Taranii nurraan amantii ta'e nan tuqan. Isaan garuu maal inni gatii isaan fuula hidhatanii quraana qabatanii isaan jala gisee seenan sheekota malee ustaazota malee waan biraa hin argineef taranii amantii keenya tuqan jechuudha. Taranii jechuudha rasuula keenya diqqeessan jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Maqaa eenyutu maqaa isaaniitiif jechuudha. Malee maqaa kennaafi miti bar. Si galee tiktookii yoo akka itti fayyadamtan hin beekne. Dhiisaan fayyadamina. Yookaan ammoo kophama kan koo maraadhu akkuma kan koo jechuudha. Kophama kiyya maraadhu. Anumaa waliin caffara anumaa waliin waan barbaadde asa anumaa waliin waan barbaadde qaaqi. Gina ammoo harka tokkoon waccuu adii qabattee harka tokko waccuu gurraattii qabattee hin rakkatin. Leesh rakkattan. Maaltu sin rakkisa? Anda faate dhiisi kan miira keessaa bahi kaataan bira kuti talee warra namni waa jedhallee bakka afumaame. Mee amma quraanni ayaan takkitti nanan kana gara maaltu isaan eeggisiisa wanni isaan eeggisiisu mee wanni isaan eeggisiisu maali? Quraana gara jechuun rabbi waliin dubbachuudhaati rabbi waliin dubbattee kaatiin nurraa dhiisan magaafii hedduu jala kanaa ga'e. Quraana gamaa iyyaniin jedhaa bar quraanni isaan harka bu'e. Gara gaafii biraa deebinaa dhiisu biraa tama gaafii san dhiisi keessaa kutiiti. Sikillee kasi beeku rabbuma ka keessa namaallee beeku rabbuma. Jalan aku pada mati kabun durat yang mesin salat. Biar zumi ya soal tu rabbu ya Quran ni nanti mau anak dagatan Quran ni Rasul kita rabbu ya cak nagai, Nabi kita rabbu ya cak nagai. An biar zumi ya soal tu rabbu ya Quran ni, di sini rabbu ya nanti. Oh, bawa ni kecil itu. Ada fatih gawe sih gawe nama fani celis. Quran rabbi karatin beitan salat rabbi kasih ada. Ijoli sama radis itu. Wallahi rabbiin kun wallahi rabbiin natti ragaadha kun asirra deemaara wallahi asiin gan haali dhugaa wallahi rabbii yaadde summa wallahi ani jechu takkaa jecha isaanii sodaadhe isaantu waanaan jedhaaf osoo hin taane wallahi yoo rabbii kiyya sodaa taate ala guyyaa takkallee haasaa isaanii sharafeen beeku guyyaa takkallee isaanii buqqee qaqqabadheen beeku haasaa isaaniillee guyyaa takka sharafeen beeku argitanii. Wahid juga dan dah kesim balbaltani dumatan. Garu Rabbi kiyam borumal jada tu narakisa. Rabbi kiyati tu narakisa male. Soda Rabbi kiyati narakisa male. Isana gubba juru kana narakisa male. Kesim balbaltani singgoran. Kesim balbaltani marata. Isani. Likki kesan betani. Takitin tesan komentin jala timbar rejitan. Jala sani tita ati kamacha kesan fagat damale. Isa jala barresa male. Ada fatih mira kisah baik atau? Mata dirafu kebajikan kami har. Isa dira jala teten Muhammad tuf malif kebajikan godin. Baru tu bindu mati kali segala magafi segala negara gafi kena dia binam. Serah kalian. Auzubillah minasyaitonir rajim. Asa dari Quran ada genang karbi kesa ya dia ke miti dah. Berwan berarti cari sima Arab sudah. Itu kalau yang Sulaiman cerita kam. Mereka itu pada macam berwan berah hindu banne. Iya hati kelas.
Lafee wayyoo lafa buufte mixiin bakka yaateen beektu kama gubbaa yaate bicha argita akkasi. Mara narraa gadi bu'aa. Kalimaa rabbi dhageeffachuu dhufan kalimaa rabbi sirraa dhageeffachuuf yoon quraana san sirraa dhageeffachuuf akka inni mi'aawu nagarre. Wallaahi rabbiin ija keessan irraa naa hambisu silaa akka keessaniiti asin jiru rabbiin keessa namaan laala bar. Rabbiin onneen namaan laala osoo onneen tiyya akka onnee teessanii gosa kataate ana ganan jiraadhu jetee sanafoo yoo tana namni du'ee biyyee uffatu anaa jechuudha. Waa siin jedhu haadha faate waan takka takka. Yookaan namni saffatee akka isin yaaddanii miidiyaa kanarraa galu'an garuu rabbiin quwwaa namaa laala argitanii. Daga haadha faate jireenya ilma namaa kun bagumara harka rabbii ta'e osoo harka ilma namaa ta'e sila bakka teettee liivii waraabduun argattuun inni waggachiisu dhaba. Osoo du'a tana rabbiin harka namaa kaa'ee bar waan jaannata illee kan jaannata illee namaa kennu osoo rabbi nama ta'e osoo nama ajjeesu illee nama ta'e. Utuma isaa muuxawwaa qulqulluu kan fakkeessanii fuula kana xaxatanii ottee dammaa fakkeessanii akkana yaa'anii aniin akkanatti qullaa ABT ya barbaadan barsanii akkana fuula kana ottee dammaa fakkeessanii AB namaa barbaadan osoo ABT ya barbaadan AB'n teessan gadhiyaati. Siifan. Shukran. Osa kawal ge. Wini afuri tana balleessa. Rabbi siyaa. Wallahi rabbi siyaa laafisu. Haadha faate rabbi siyaa laafisu. Beera jaarsi ari'eetiin. Beera jaarsi mana kushina keessa ari'eetiin onno raggachi. Jecha namaan dhagahin. Namaaf mataa gadi hin qabatin. Mataa ol qabatu. Wallahi. Jira namallee wini shan irratti taate bara. La ilaha illallah qubata illaa billah. Jaarsi shifatee gubatee siree irraa ari'ee tiktokii keessa galchee tiktokii dhiirsa godhattee as keessa teetti ilmoo gattee jaarsa gattee jireenya gattee dhiirsi isii tiktokiidha. Yaa akkii dhiisii bakka bira tarii haadha faatee gaafii biraa si gaafadhu naan jedhani gaafii biraa si gaafadhaan. Gaafii si gaafadhaa maruuraa dhiisi kan. Haadha faatee. Atoo isin immoo singiliidha. Kana qeensa sheexana baqattee salaatti jetta tan teetifu jiruun si mokkortee imimmaan boo'ee hartaa bibti jettee rabbii kee kadhadhu. Gaafii si gaafadhu haadha faatee. Teetifu akkana boo'ee hartaa maal godhu ana hamatta sareetiyyaa imimmaan kan kee kana gajjisartu kanaayyuu deemii gadhoofadhu keessa keetitti jechuudha leelii salaatii rabbii kan kee asirraa salaatti rabbii kee kadhadhu. Eenyu namni sun? Kana qeensa sheexana baqattee salaatamaan salaatti jetti. Taufiiti fuudhariin bootti ban. Habiibti tiyya ambeelus dheebodhus argadhus dhabus nan argu namni keessa kan koo. Wanni si boojisu wali imaana qabdi imaanaan boojisa. Yaa Rabbi akka waan imaanni boojisuu raayyaa irra hidhatte. Biyya malaa jaarsatu hoolaa isin kushiina keessa hojjettee wanna jette jaarsatu irra fuudhee bar. Gisee jaarsi irra fuudhee fiddee raayyaa irra hiite. Haadha faatee dhiisaa. Biyya jaarsi sabira irra jalaa jira. Yoo inni silkii irraa ka onlaayinii irra deebi'uu dide akka waan diiniin boochiftee kana. Gisee sukkaarri ginitti ka'ee hojii kiyyaan jechuudha. Ana fuula kiyyana laaltanii sukkaarri keessan dhibba gali biyya bilbilaa booyaa warra keessanitti maaliif boota? Wallahi rabbi jecha haadha faatee jalaa isin baasu bani yaada. Wallahi. Durattiin hin calleetti malee kallaan kana waan jetteedha duwidda nama kutteedha. Wallahi biyya bilbilaa booyaa. Yoo sukkaarri dhibba isin galchee an jiraachuun tiktokii kana fuula keessan afoo taa'uun isin gubee isin marare. Kaardii birrii 5 guuttadhu heloo maayyee dhab godhii booyi imimmaan si keessaa qannasa sukkaarri. Waan biraa so'inna waan biraa nuqaa isin miidhate waan biraa fuudhan waa wajjiisme. Komantii dhiisaran warri komantii billaalee kan. Jiruun mokkorteen na mokkoruuf yaa. Jiruun gaffaatee qarree irraan geettee akkana dhaabde habiibti yaani namni akka kan koo obsa qabu hin jiru wallaahi obsa guddaa qaba argadhullee beelahullee dhabullee homa kamiin keessatti wallaahi namni akka koo obsa qabu hin jiru nan obsa jechuudha ana obsituudha ofii kiyya ofa dannaqate biyya osoo namni na dannaqin jechuudha. Gobasi ati tokkoffaa ati ta'e namni adama dhiisii waan kana keessaa bahe kan salaama rabbi nu jedha qabee moo waan biraa si gaafanna. Arafate? Gaafii si gaafadha nama dhiisi kana mara yuunu irraa dhiisette, okay? Deeme Ramadaan bayyala kana waatii yoo bayyala kana. Bayyala kana irraa si. Wanni waan namaan jetti wallaahi lazi. Mi'a itti nu dhagaa.
Dura naasoo hidhaadhiisa ati koomantii dhiisin dubbisini. Bishaan haroo bajjiisnee bishaan fudhadha. Abboo haadha faatti namni si yaadisu. Bar waa nama laa ilaaha illallah jedhe jala. Waa nama xiqqoo areeda akkana gadheesseef keeppii as kaa'ate jalatti. Isarraa keerii barachuuf, isarraa diinii barachuudhaaf, isarraa haraamaaf halaala barachuudhaaf. Waliin geettu bar jaratti beerrituun fuula hidhattee bar. Isa jala teettee achi arraba waan barbaadde barreessiti. Inni hin arrabsuu miree hin bilooku deebii hin deebisuufi. Dubbiseetuma koomentii isii tana tagaraa hangattee illee numa cadhisa. Jarri kana argatte hin jiraa miti. Gowwaan jajuu argate dasuu darbate. Wallahi mee'in walaala deema baaba shirriyaat jala laala waan barreessitu jarri. Waan biraatiif jala sanii waliin geettu ba. Maal keeriin maal sharriin barachuufi miti. Nama corachuudhaaf namuma nyaachuuf dhiiguma namaa kana jettee dhuguudhaaf jala wal geetti. Dhiiguma namaa kana caqqe. Tajaarsi biyyarraa mallaa gubee osoo irraa faaqanii ilaalanii mallaan jaraa hundi gubata akka walaamoo. Wallahi rabbi kakadde mallaan isii hundi guba. Hifatee jaarsi garanaan garana xaq godhee albee biyya kaa'ee ibidda kaa'ee hifatee ilmoo irraa fuudhee hoolaatti gurguree biyyaa baase. Ruuzii kana laxxoobdee kaatee si arrabsiti. Shari'a naa taphatta habiibti laa wallaahi. Mashallah. Binti. Bar akkana godhattee sanuyyuu bar haga asiitti cufattee bar. Haga asiitti cufattee ibidda caala nama guba wanni isiin barreessitu. Hudduu akkamii dhiqatti qeensa kana kaattee lakki muka mulawwaatiin ni gadhaa. Maankaan ni gadha. Ati qeensa kana kaayattanii miti osoo kanan kaayatin iyyuu isin taa nanaasofsisina taa walaa qaba jiru. Isin fitte moo isin dhiifte arramaan harafaate? Sirraa galee? Gaafii wayii bargaafadhu osoo naan jiran jala haasaa biraa keessa seentee gaafii si gaafadhama. Ayyee dhugaa si gaafanna dhugu akkuma isin dhugaa himtutti dhugaa gaafadhu naan jiran akka deebuuti. Abdi ayyee gaafii nan si gaafadhu qubeen aayin isin ofirraa qabdu tuni qubee maaliitii yaa inni gaafatan. San nu gaafadhu. Calleen isii hidhatte wanni isin mormarraa qabdu kana irratti qubeen aan isin ofirraa qabdu sun eenyu jedhan. Maaltu sii galche hundi sii galche maal inni? Amma kunillee kalaas haasa'uu ta'e kunis. Hayyee kabraa hoo shurraabii noo shurraabii irraan dubbanne gammaa shaashii rifeensa kaadde irraan dubbanne. Raamis irraa qabdaa suuraa? Kana gaafatan mareefu na gaafatan akka reefutti barreessanii. Nana maan nyaattee dhuddee bultillee jedhan. Wallahi. Takka alaa jireenya tokkootu yaadeen cinqabne kana isaan cinqabne. Gina immoo jireenya keessan eenyu yaada isin kiyya yaadaartan. Ofitti kan isaanii ofitti yaadatan kaatti maraa wal bira oofatanii keetillee kan jiraalle. Abdii obsaa sabaa ni wallahi fuudhee jedhe rakkoon qabu yaadde fuudhisi fuuna kennaati. Kami kana fuudhu? Hojaa tokko si fuudha sin jedha. Mana duraan sitti hirma itti mana na shaarte. Nama na fuudhu dhabe ani. Kana fuudhu kunni. Rakkoon qabuun dhoggina godhe anaan isinin to'itu. Ada faate qubee amma tana nuti nimtu reetu ummata garaa ummanni burjaajee bara. Yoo waa waliin jenne arraba kiyyatu keessan caalii isin gubaa. Wallaahi. Yoo waa naa jechuu barbaaddanii akka waa isin hin jedhu feetan.
arrabni kiyya wanni asirraa na bahu dudda sanii dhibee isin kaasa. Dudda sanii qorra isinit jiru argitanii kan madaamii waliin osoo baadiyyaa deemtani. Isin seeni dudda sanitti isin goge isa san isin kaasa. Garuu wal hadheessuun sirrii miti jechaadhaaf malee. Osoo abdiin osoo an argatte jannata mataan seentaa wanni takkasitti nafni. Mukalii insi jedhi. Ameerikaa jiraallee armuun Inshallah Amerika maan nagalchan Amerikaan jahannata moo ani Amerika maan nagalchan jireenyaan kaayiroo jiraataa rutul Amerikaadha barmaan taate ambaro soddo ebeeka jireenyummaan namma asitti jiraataa rutun anaaf Amerikaadha maal taate as nyaadhaara dhugaara fayyaa qabaa akka barbaade baye akka barbaade gala anaaf Amerikaan tana gaafa Amerikaan hin dhadheetti tun amma ta keessa jiru sun Amerikaadha ana